muraasa waliin masjida daawwachuuf gara biyya keenyaa dhufe. Magaalaa an jiraadhu Darban keessatti namoota keessummoota daawwachiisan keessaa isa tokko. Osoma isa daawwachiisaa jiru mata dureen tun ol baatee gaafii tana isa gaafadhe. Sababni isaa nama hunda gaafii tana gaafataa ture. Namni deebisaa naaf kenne hin jiru. Namicha Ameerikaa kana yeroo ilma Rabbiif dhalate malee kan uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddaniiti? Ifa naaf gochuu dandeettaa jedhee gaafadhe. Innis eeyyan walqunnamtii raawwate jechuudha naan jedhe. Anis maal jedhe. Innis lakki an akkas jechuu barbaadeeti miti. Ati hiikkaa isaa na gaafatte. Anis hiikkaa isaa siif kenne naan jedhe. I don't mean that, but you ask me what it means. I'm telling you what it means. Rabbiin maaliif dallanii akka dubbate amma isiniif galee walqunnamtii saalaa raawwachuun dalagaa hayawaanaati. Sanyii fardaa tokko suuraan kaayanii abbaan farda kanaa kana haati isaa ammoo kana abbaan abbaa isaa ammoo kana jedhaa itti fufa. Sanyii dhaloota fardaa sanyii dhaloota horii haala kanaan ibsan. Abbaan qotiyyoo eessaa dhufe abbaan abbaa isaa eessaa dhufe jedhanii sanyii dhalootaa isinitti mul'isan. Qotiyyoon Biraahamaan Indiyaa irraa dhufe waggaa 100 dura qotiyyoo wahiitu ture isarraa wal dhalaa dhufe. Kan amma jiru kun ilma isaati. Jecha walqunnamtii wal hormaataa bineensotaaf fayyadamna. Sa'a tana qotiyyoo kana tokkore jedhaa ibsina. Kun qajeelatti hiikkaa dubbii ilma isaaf dhalate jedhu saniiti. Jechi abbaa jedhu sun Qur'aana keessan jirtu. Jecha bareedduudha. Garuu Qur'aana keessan jirtu. Jiraachuu dhabuun isaa kun mu'jizaadha. Maqaaleen 99 sunniinuu mu'jizaadha. Yoo barbaaddan maqaalee sanniin tuffachuu fi dhiisuu ni dandeettan. Osoo namni jecha takka irra deddeebiidhaan fayyadamu waggaa 23f jecha san afaan hawaasaa irraa osoo dhaga'uu fudhachuu dhabuun isaatu mu'jizaadha. Nutis jecha san akka hin fayyadamne nu godhe. Jechi san hin fayyadaminaa jedhe. Inni Rabbii aalamiinaati. Inni Rabbi. Inni abbi miti. Kunu mu'jizaadha. Ijoon dubbii isaa ammoo Rabbi akkana jedhe. Substance of the message. Allah says, another example I give you. Awalam yara allazina kafaru. Sila isaan kafaran hin arganii warri awaamaa warri amantii hin qabne namoonni jiraachuu Rabbii kijibsiisan hin arganii. Of God. Can they see? Dubbii biraatiin Rabbi namoonni kunniin waan san akka argan barbaaduu isaa agarsiisa. أولم يرى الذين كفروا سلا إسان كفران أرغني أن السماوات والأرض خانتا رتقا أكسمي في دجي ولتمتنتو يوكين قامتو كترا ففتقناهما إرغسي أدان إسان بافن إنيو تياسو تجرى إنو ندبچو تجرى كافروتا كافر كم والربادية كيس وقاكم وتقف إبافر درجراتني لكا أكسيميتي namni hiyyummaa barumsaa qabu dubbii tana akkamitti hubachuu danda'a? Waa'ee hawaa kanaa, waa'ee uumama samii fi dachii maal irraa beeka? Namni baadiyyaa waan jedhamu fudhatee yoo dubbiin tun tan Rabbii taate amannaa saddaqnaa jedha. Dhageenyee fudhanne amanne jedhan. Kun iimaana isaan yeroo sanitti qaban. Hiikkaa dubbii tanaa hin beekan. Rabbiin kaafirran yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san turanitti haasawaan jiru. Yookaan kaafiroota Koongoo keessa jiranitti haasawaan jiru. Yookiin Eskimoota Rabbitti kafaranitti haasawaan jiru. Akkasii miti. Inni namoota saayinsiitti namoota baratanitti haasawaa jira. Warra teoorii uumamaa babal'isee nutti himaa jirutti haasawaa jira. Astiroonomaroonni kanneen teleeskooppii gurguddaa qaban yeroo gara hawaa ilaalanii sosochii samii keessaa qoratanii akka waan ofii isaaniitii dalaganitti nutti himan. Akka waan hawaa kana ofii isaaniitiin sochoosaa jiranitti nutti himan. Akkaataan isaan namatti himan waan ofii isaaniitii dalagan isaan fakkeessa. Namni akkasii kan beekumsa guddaa qabu yuunivarsiitiin kun waggaa biliyoonaan dura dhoohinsa guddaadhaan uumame jedhee isinitti hima. Sababni isaa yeroo yuunivarsiitii kana xiinxallee ilaalu wantoonni hawaa keessa jiran kunniin walirraa deemaa jiraachuu isaanii hubate. Hundi isaanii kallattii garagaraatti walirraa dhiyeessaa jiran. Akkuma fiinyaan yookiin afuuffaan adda dhifamutti jechuudha. Yeroo isa afuufan ni guddata. Wanti haala sanii wal fakkaatu samii keessattis mudataa jira. Gaalaaksiiwwan kunniin saffisa guddaa walirraa fagaataa jiran yeroo saffisa ifaa bira gahan sakandii takka keessatti yeroo maayilii kumoota dhibbaan lakkaa'amu deemuu jalqabanitti abadan isaan arguu hin dandeenyu. Sababni isaa ifaan isaan irraa dhufaa ture carraan gara keenya dhaqqabuu isaa ni dhaabbata. Yeroo san ifaan sun gara biraa deema. Kanaafuu teleeskooppii guddaa fi irra wayyaawaa dalagnee ittiin ilaaluu qabna. Yoo akkas hin goone waan san dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu yuunivarsiitiin kun dhoohinsa guddaa yookiin Big Bangiin ijaarame jedhan. The Big Bang Theory kana eenyutu jedhe? Astiroonomarootaa fi saayintistoota akkaan baratantu jedhe. Oduu durii tana eessaa argattan jennee yoo isaan gaafanne
lakki kun oduu duriitii miti kun dubbii dhugaati waan arguu dandeenyu waan mudataa jiru isinitti mul'isuu ni dandeenya wanta hawaa keessa mudataa jiru kana yoo faallaa deebisnee ilaalle kanneen walirraa dhiyeessaa jiran yeroo walitti deebi'an agarra wanti akka afuuffaa adda dhifamaa jiru yoo qilleensi keessaa bahe walitti deebi'ee gara qabxii wirtuu tokkoo deebi'a hawaan keenyas akkasuma fakkaata jedhan yuunivarsiitii kana dhoohinsa guddatu uume jedhan waan kana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleessaati waggaan 50 homaa keessa hin jiru namni beekumsa hin qabne kan gammoojjii keessa jiraatu namni barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye waan kana beekuu hin danda'u beekuu danda'a jennee yoo gaafannu lakki abadan beekuu hin danda'u waan hin yaadamne jedhanii deebisan namni sun waa'ee astiroonoomii hin beeku meeshaa ittiin laaluus hin qabu teleskooppii hin qabu homaa hin qabu gammoojjii keessa jiraata ummata barumsa hin qabne keessa jiraata namni gammoojjii keessa jiraatu kaana taarat qanfafataqnaahumaa walitti maxxantu yookiin qaama tokko turan addaan isaan baasne jedhi nutti himutti jira. In the desert 1400 years ago kaana taratkan fafataqnaahumaa and he split them asunder. And you biologists, people who study minute life, microplotism, warri biology warri waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu warri waa'ee microplotism qoratu warri waa'ee ameebaa qoratu wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumame jedhee isinitti hima bishaan kanaan malee jireenya hin jiraatu warri saayinsii kunniin of duuba deebinee qorannee waan kana yoo ilaallu lubbuu qabeeyyiin hundi bishaan irraa akka uumame agarre jedhan dachiin tun dhangala'aa ibiddaatiin guutamtee turte wanti lubbuu qabu tokko illeen hin jiru wanti hunduu ibidda waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a ammas ol faca'ee lafatti deebi'a lafa tana qabbaneessuu jalqabe kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate jireenyi biqiltoonni jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jedhan yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jedhan jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jedhan wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jedhan hayyee waan tana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u beekuu danda'a jennee yoo gaafanne lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan eegasuu dhagaa hakaa وجعلنا من الماء كل شيء حي bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne أفلا يؤمنون sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti isin ummata barate isin kaafirri isin warri amantii hin qabne maaliif hin amanne jechuu isaati qur'aanni kun dalagaa nabi muhammadiitii miti akkuma rabbiin jedhe أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون سلا كتاب قرآن إسان الرتك أرامو سرت بوسون كين يقفتي ساني فينقو نقومت كان كيس نموتا منني في الرحمة في يدن تجرى تري إني وان كان برسو ملجراني شكو دندوم آية أما سنف دب سدرسي أرقمرد سورة الأنكبوت آية أفرتمي سديت فارت ربك كان جري وما كنت تتلو من قبله من كتاب أتيا محمد سدور كتابة كل كان دب فتنتاني ولا تخطه بيمينك هرك كيتي نسكن بري ستين تري إذا لارتاب المبطلون وسوى كستاتي وري بديني شكترا These talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. Eeyyen osoo nabi Muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu osoo ummanni arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu garuu ummanni arabaa humaan beekan rabbi waa isaanitti mul'isutti jira ummiyyi itti erge nabiyyi ummiyyi ummata humaa hin baratin itti erge waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne san keessaa ammoo nabiyyi ummiyyi ta'e filate maaf akka ta'e beeytanii dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage waan kanaanatu dalage jedhaa jira. More than half a dozen people that could read or write in the whole of Arabia. The nation is ummi to the core, and he chooses an ummi prophet. You know why? To prove to you that this is my work. This is I am doing.